Nagaa Waaqayyoo lafa jirtan qixa jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Iddoon Focus Ministry Asoosaa Yuunivarsiitii irraati ergaa gabaabaa. Eebela 13 hanga 14 jechuun sanbata duraa dhuftu waaree booda jalqabnee hanga sanbata guddaa guyyaa guutuutti kabajaa ayyaaneffannaa dhaabbannaa waggaa 5ffaa Asoosaa Yuunivarsiitii Focus Asoosaa Yuunivarsiitii waan kabanyuuf lafa jirtan qixa jirtan hundumaa jiraadhaati sagalee kana warri dhageessan hirmaattuu sagantaa kana akka taatan kabajaan isin affeerreerra. Kanatti aansuudhaan mata dureen sagantaa kanaa yookaan immoo sagalee Waaqayyoo keessaa sagantaa kana irratti hundoofnee kan nuti qabannee kaane ergaa Phexros isa jalqabaa boqonnaa 1:3 kan jirudha. Akkas jedha sagaleen kun gabaabaatti abdii isa jiraataa kanatti qabamne akka jiraannuuf haaraa godhee nu dhalachiise. Abdii isa kamitti? Abdii isa jiraataatti. Abdii isa jiraataatti qabamne akka jiraannuuf haaraa godhee nu dhalachiise. Abdiin bannetti, abdii arra argamee borii iddoodhaan dhibamnetti qabamne akka jiraannuuf haaraa godhee lammaffaan nu dhalachiise. Karaa Yesuus Kiristoos jechuudha. Kanaaf mata dureen keenya kana waan ta'eef namni abdii haaraa qabu, namni lammaffaa dhalate hundumtuu mucaa Waaqayyooti. Amma isa simataniif aboo mucummaa isaaniif kenne, ijoollee Waaqayyo akka ta'aniif aboo isaaniif kenne. Sagalee Waaqayyo akkuma dubbatu kanaaf haaraa godhee nu dhalachiise Yesuus Kiristoos ta'uusaa beennee amannee mata dureen qophii keenya, mata dureen ayyaana keenya kana waan ta'eef sagalee Waaqayyo irratti kan hundaa'edha. Kanaaf argamaa wajjin waaqeffannaa, wajjin ayyaaneffannaa, baga gammaddanii, baga gammanne Waaqayyo isin haa eebbisu. Sagantaa kana irratti yeroodhaan, sa'aatiidhaan argamaa isiniin jenna. Barsiisi sagalee Waaqayyoo ni jira, lallabni ni jira, dhukkubsatootaaf ni kadhatama, barattoota jiisii bara kanaaf ni kadhatama. Guutummaa biyya keenyaatiif Waaqayyoon hin kadhanna. Kaampaasii guutummaa Itoophiyaa keessa jiran hundumaatiif Waaqayyoon hin kadhatama. Hirmaattuu sagantaa kana ta'a. Isinin darbin isiniin jenna. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifama.